biraatti walitti deebineetii jirra. Viidiyoon har'a walitti deebineetii jirru immoo obboleettii keenya Saawud Arabiyaa keessatti waggaa tokkoof reefu waggaa guute jettee bu'aatii jirtu. TikTok keessa utuma deemuun arge jechuudha. Egaa obboloota koo gaafa biyyaa baanu gaafa biyya keenyarraa baanu wantootuma gaariin nu qunnama jenneetii kan biyya keenyarraa baanu. Yeroo ammaa kana ijoolleen amma kara biyya Arabaa deemaa jiran obsa hin qaban jechuudha. Maaliif akka obsan qabni immoo Waaqayyo kunaa beeku jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee maaliif maraatu maaliif sammuun isaanii jeeqama gaafa jennu tokkoffaa gaafa biyya keetirraa baatu harka haadha kee fi gola abbaa keetiif gola haadha kee keessaa wanta baateef asitti immoo gaafa dhuftee tokkoffaa afaan hin beektu lammaffaa Araboonni namarratti iyyuu gaafa sana immoo dipireeshinii amaa keessa galtee afaan sana waan hin beekneef karaa intaanetti sammuun isaanii baay'ee tuqamaatii jira jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni maaliif maraatu maaliif daandirra maaliif wayyaa isaanii baafatanii maraatu yoo jenne baay'ee rakkisaadha jechuudha yeroo ammaa kana. Maaliif taanaan Araboota amala Arabootaa kan beeku warreen keessa turan malee warreen keessa hin turre amala Arabootaa waan hin beekneef baay'ee sammuun isaanii dheenyu jedha jechuudha. Nagaallee sin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. obboloota koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashama harka fuune isiniin jecha ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሲምቦል ቱብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ሰላም ነኝ። የዛሬ ቪዲዮዬ አንድ እህታችን ቲክቶክ ላይ አይቼ ነው። እሷም ሳውዲ አረቢያ ከሄደች 1 አመት ናት። እሷም በጣም ችግር ላይ ነው ያላት። ሰዎቿ ደጅ ጥላት እሷ ደግሞ እየለቀሰች የሚበላታ የምትለብሳታ በጣም ስቃይ ላይ ነው ያየችው። ስንት እህቶቻችን ነው እንደዚህ የሚቻገሩት? በጣም ከባድ ነው። የአሁኑ ልጆች ወደ የሰው ሀገር ሲሄዱ ምንም ነገር አያውቁም። አንደኛ ስቃይ አለ፣ ራብ አለ፣ ጠም አለ፣ ስንት ነገር አለ። ይሄ ሁሉ ደግሞ ያ ቀን ያልፋል ብለን ትዕግስት ካላረግነው ሁሉም ነገር ህይወታችን እስከ መጨረሻ ጨለማ ነው የሚሆነው። ለሁሉም ነገር መታገስ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከናፉ ጅሬኛ ደለና ማከነ ከሰቲ እርግብያ ባኔ ኦብስ ጋሪ ቀባቹን ዋሁንዱማ ነንደምደመዳ ሀራ ቦሩማ ጉያ ቢራት ጀኔ ሰሙ ኬኛ ያዱን ዋተኮ ጀቹን ማሊፊ ኦብሌወን ኬኛ ይሮ አማ ከነ ባይን ኢሳኒ ሰሙ ኢሳኒ ጄቀሜ አካታ ኢንታን ረከን ጅራን ዋኛታ ዋን አመን ጋፈ ዲፕሬሽኒ አማት ሰሙ ኢሳኒ ቀበሜ gaafa maatii Araboota faana waliin galle Arabni dhimma sirraan qabdu baastee alatti sigatti jechuudha. Obboleettiin keenya kun gaafa sammuun ishii jeeqamu baasanii alatti gatan. Yeroo baasanii alatti gatan immoo wantoota garaagaraatu jira. Namni maraatudha jedhee abbaan barbaade dhiirri barbaade irratti taphachuu danda'a. Gaafa immoo dhiirri bira ga'e ulfaa'uu danda'a. Ulfa sana immoo booda ofiishiitii rakkina keessa jirti. Shamarran jechuun xaaxa shamarranii dhumu, qormaanni shamarranii dhumu. Yoo biyya keessa laaltan kan miidhamu shamarranii, yoo irree biyyaa baatee kan miidhamtu shamarranii. Daandii fagoo deemuu hin dandeenyu jechuudha nuti. Kan daandii fagoo deemu shamara cimtuu kan fageessitee yaadduu fi kaayyoo boruushiitiif cimtuu bakka ani eenyu gadi ani dhiira gadi miti jettee kan ofsaabdushiin kan yaaddushiiti kan tattaafatee bakka guddaa ga'u jechuudha. Yeroo ammaa kana keessattuu ijoolleen eessa deematii jiru yoo jettan Dubaay namoota afaan hin beekne fudhatan waan ta'eef yeroo ammaa kana ijoolleen afaan hin beekne karaa Saawud Arabiyaatti kan deematii jiran. Isaan immoo achi ga'anii Araboonni yeroo nyaatanis yeroo kolfanis yeroo qoosanis sagaleen isaanii baay'ee hiji. Gaafa isaan namatti iyyan irree sagalee guddaadhuma kana ol fuudhaniiti iyyu jechuudha. Ijoolleen afaan waan hin beekne yeruma sana waan isaan ajjeesan waanuma isaan rukuchuudhaaf itti fiigan isaan itti fakkaata jechuudha yeroo iyyan kan. Kanaaf gaafa sana maal jedhu sammuun isaanii bakka umaa yaadu hin danzazaa jechuudha. Umaa dalaguu fi hin danda'a waan ta'eef iyya isaanii hin danda'a waan ta'eef biyya keenyatti haadha isaanii jalaa abbaa isaanii jalaa baanii dhufa waan ta'eef gaafa biyya namaa dhufan immoo rakkoo kana hundumaa immoo damdamachuu hin danda'a. Ani obboloota koo kara biyya ormaa dhufan jalqaba qormaata kam keessayyuu dhoowwin jira beelli jira kana waanan arga hundumaayyuu qormaata naqaqqabu hundumaayyuu keessa darbee boru jireenya koo nan jijjiira jedhiiti ofaman siitiitti biyyaa bahe. Nuti har'a kan bakka kana geenye qormaata qoramuu dhiisne miti qormaata angana hin jedhamne keessa darbineeti kan har'as geenye jechuudha. Kanaafuu ofii keetiif sammuu kee amansiiste taanaan carraan kee mana gaarii yoo si qaqqabe yookiin mana badaa yoo si qaqqabe akkuma carraan kee si qaqqabe sanatti tamasgee yaa Waaqayyo koo boru guyyaa biraati jettee
of tasgabbeessitee waaqayyo keetti kadhachaa halkanii guyyaa kadhachaa amantaa kam keessa iyyuu jiraadhu jechuudha. Waaqa keetti waaqa uumaa keetitti yoo booche wanti hin jijjiiramne hin jiru. Har'a garuu gaafa afaan hin beekne waanuma arabni si ajjeesuuf kaate isinitti fakkaata. Arabni nama hin ajjeestu. Maaliif taanaan hojii keetti si boonsaa hojii keetiif biyyaa baatee ati kaayyoof karoora biyyaa baate sana jabaattee qabaatte taanaan wanti duubatti si daangessu hin jiru jechuudha. Sammuu kee dhiphisuu dhiistee hanga barbaade ayyan hanga barbaade waan barbaade naa jedhan ati garuu ganamaa galgala kara waaqayyo keetti yoo booche seenan hin jijjiiramne hin jiru. Kan boruu arguuf hoo maal gochuu qabda? Obsa guddaa qabaachuuti qabda. Waa barbaadde siinaa jettu si falaxa sin ajjeesa sin waan barbaade si godhaa jettu. Yaa waaqayyo ati humna qabda seenaa kana narraa jijjiiri jettee keessoo keetti kadhachuuti qabda jechuudha. Kanaafuu obboleettiin keenya kun yeroo ishiin boochu baaloo biyya nagalchaa waan nyaadhu waan dhuguu dhabee jettee viidiyoo as keessatti ni argitu jechuudha. Siniifan kaa baay'ee gara nama nyaata tokko lamaa miti gaa obboleewwan keenya yeroo ammaa kana rakkoo cimaa keessa jiran tokko lamaati miti. Baay'een isaanii jechuudha. Baay'een isaanii kan rakkatanii Dubaay keessatti Saa'udii keessatti bakkummaan isaan hin jirre yeroo ammaa kana dallaalan 100,000 ol fudhatee ammas illee obboleettiin keenya tokko kan Dubaay keessatti rakkachaatii jirtu ni jirti. 100,000 kaffalanii dhufanii Araboonni achitti nama afaan hin beekne hin barbaadan jechuudha. Garuu gaafa biyyarraa fuudhu namichi dallaalaan ishii erge hojii si galcha jedheeti kan ishii fuudhu. Garuu achiin gahee in argitu viidiyoo hundumaayyuu jechuudha. Rakkoo hedduu keessa kan gaatii jiran obboleewwan keenya gaafa dallaalaan birrii amma sanaa irraa fuudhu obboleettii hin qabu ta'e haadhuma sanarree haadhuma keessaa bahee sanarree in yaadatu ta'e maali akka inni yaadee naaf hin galu jechuudha. Maaliif taanaan rakkina biyya ishii keessatti haa rakkattu. Please warri dallaalonni akkas gootan biyya isaanii keessaa hin baasina. Biyya isaanii keessa akkuma ta'an ta'anii haa rakkatan. Namoonni kaan horii sangaa sa'a gurguranii mana madadaa horii mana keessa jiran madadaa gurguranii ilmoon keenya boru nuu deebisti jedhanii kan ijoollee ergaatii jiran jechuudha. Garuu gaafa achi ga'anii jireenyi isaanii kan dukkanaa'ee fi kan callamaa warra isaanii irraas deebisuu dhiisati warra isaanii kan sangaa sa'a gurgurchiisanii fidan dhiisati ofii isaaniitiifuu sammuun isaanii tuqame yookiin reeffa isaaniitu biyyatti fe'ama yookiin immoo sammuun isaanii jeeqame sammuu gallakkisaniiti kara biyya isaaniitti kan galan. Kana gochuun dura immoo ofii keenyaaf obsa qabaannee waan hundi keessayyuu akka tarru abdii godhannee obsi waa hunda nama barbaachisa jechuudha. Yoo obsa qabaatan guyyaa dukkanaa sanas darbuutii ni dandeessa bakka callama sana keessas darbuu ni dandeessa. Ati maal ta'uu qabda? Nama kaayyoo fi nama boruu hojjedhee jijjiirama agarsiisa fi bakka har'a yoon har'a rakkadhe borummoo wanta guddaa raawwadha jettee of amansiisuutii qabda. Kanaafuu yaanni koo har'aa viidiyoon koo kan har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kana immoo yoo isinitti tole share like comment gochuu hin dagatina. Yoo si share gootan namni 100 yoo laale as keessaa yookiin namni tokko fayyadamaa ta'uu danda'a. Kanaafuu warreen maamila Simboo taatan like share gochuu hin dagatina. Warreen immoo maamila Simboo taane koottaa maamila keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Galatooma.